Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu kan daawwachaa jirtan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiraa kan isinii darbaa jiru qophii keenya gabaasa addaati. Qophii gabaasa addaa har'aatiin haala dhukkubsachuu obbo Baqqalaa Garbaa Jawaar Muhammadii fi akkasumas Hamzaa Booranaa Qaallittiitti yeroo ammaa kana hedduu dhukkubsatanii kan argaman kanarratti xiyyeeffannee gabaasa addaa qabannee dhiyaannee jira. Haga xumura qophii keenyattiin waliin turaa isiniin jenna. Antasfaayee Aminati akkasumas ogeessi kaameeraa fi teeknikaa Mahadii Juneedii Alii ta'uudhaan kan isin biraan geenyu ta'a. Turtiin keessan waliin haa ta'u jecha kallattiidhumaan gara gabaasa qabannee dhiyaannetti isin dabarsaa. Egaa akkuma beekamu guyyaa lama dura mana hidhaa Qaallittii keessatti hedduu dhukkubsatanii kan argaman obbo Baqqalaa Garbaa yeroo ammaa kana haala hamaa keessatti akka argaman akkasumas obbo Jawaar Muhammadii fi Hamzaa Booranaallee haala hamaa ta'een dhukkubsatanii akka argaman abukaatoo isaanii dubbisnee jirra. Egaan obbo Baqqalaa Garbaa mana hidhaatti dhukkubsachuudhaan haala ulfaataa keessa jiraachuu fi haga ammaatti wal'aansa fayyaa dhorkamu abukaatoon isaanii OMN'tti himanii jiru. Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee Jawaar Muhammad, Hamzaa Booranaa akkasumas Shamsaddiin Xahaa mana hidhaa Qaallittii bakka tokkotti hidhamanii kan jiran yoo ta'u haala fayyaa isaanii wal qabsiisuun kanaan dura manni murtii wal'aansa fayyaa akka argachuu qaban ajajee ture. Egaan akkuma beekamu haalli fayyaa isaanii kana dura haala gaariirra kan ture yoo ta'u yeroo ammaa kana garuu obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawaar Muhammad haala nama yaaddessu keessa jiraachuun hubatamee jira. Egaan akka abukaatoon isaanii jedhanitti yeroo ammaa kana obbo Baqqalaan miilli isaanii lamaan garmalee dhiita'ee ol jedhanii deemuu fi dhaabbachuu kan hin dandeenye akkasumas ho'insi qaama isaanii olaanaa fi mataan akka malee akka bobaafataa jiru dhukkubsachaa akka jiran akkasumas Jawaar Muhammadii haala fayyaa isaanii yaaddoo cimaa keessa akka jiru abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baa'isaa OMN'tti himanii jiru. Egaa abukaatoon Tuuliin akka jedhanitti manni murtii kanaan dura doktara dhuunfaa isaaniitiin akka yaalaman hayyamaniifillee bulchiinsi mana sirreessaa Qaallittii sababii hin beekamneen doktoroonni dhuunfaa seenanii akka yaalle dhorkanii jiru. Akkasumas ofii isaaniillee yaaluufis fedhii kan hin qabne manni hidhaa Qaallittii ofii isaaniifillee yaalchisuuf yookaan ogeessa gama wal'aansa fayyaa gochuufis ayyamamoo akka hin taanedha. Abukaatoo Tuulii Baa'isaa kan nutti himanii kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhimma dhukkubsachuu obbo Baqqalaa fi Jawaar Muhammad irratti abukaatoo Tuulii waliin turtii gabaabaa goonee jirra. Akka ta'anutti dhiyaata hordofaa isin jenna. Hayyee abukaatoo hidhamtoota siyaasaa obbo Tuulii Baa'isaa yeroo keessaniif guddifnee isin galateeffanna. Galatoomaa isinis carraa naa kennitaniif. Hayyee ulfaadhaa. Jawaar faa Baqqalaa faa maal keessa jiru? Haalli fayyaa isaanii maal fakkaata? Wal argitanii jirtu qaamanillee? Hayyee har'a akka lakkoofsa biyya Itoophiyaatti gaafa 7/3/2013 waaree booda abukaatoo nama lama taanee deemnee dubbisnee turre mana hidhaa isaan keessa jiranitti obbo Baqqalaa, obbo Jawaar, obbo Hamzaa fi obbo Shamsaddiin kan argine. Achi keessaati obbo Baqqalaatii fi obbo Jawaar dhukkubsataniiti kan jiranii. Keessumaati kan obbo Baqqalaadha. Miilli isaanii lamaan ta'eedha kan jiru. Itoon kun maal inni jennee torbee garasii keessallee dhaqee ilaaleen ture. Miilli kun ta'ee jira. Dhukkuba keessa gubbanaa wajjin wal qabachuun ooluu kan jedhu naa kaasanii turanii mana yaalaatti hakiimonni keessan akkasiin ilaalchisan taasisaa jennaan haa ta'u naan jedhanii. Amma irraatti yaalan arganne miilli isaanii lamaan baay'ee ta'ee jira. Garbiraas qufaa baay'ee ulfaataatti naqabee jira jedhaniin qufa'uu. Mataanis akka malee na bowwaafataa jedhu obbo Baqqalaan. Obbo Jawaaris dhukkubni kanaan dura narra ture. Ammayyuu nan dhiisnee cheekaappiin qaban ture. Isa kanaafi hakiimonni akka nu ilaalan gaafannee karaa mana mala sirreessaa yoo gaafannu guyyaa 5 dura hakiimiin dhufee hakiimii dhumti kan mana sirreessaa jechuudha. Ilaalanii keessumaa kan obbo Baqqalaa laaboraatoorii ilaalamtaa dhufneeti si ilaallaa nu eegi jedhanii ba'anii achumaan hafanii nuun jedhanii kana booda hakiimonni isaanii kan dhuunfaadhaa dhaqanii dhufanii akka isaan ilaallatanii karaa maatiitti dhaabbatanii hakiimonni isaanii namni lama gaafa dilbataa dubbisuudhaaf dhiifama gaafa sanbata xiqqaa dubbisuudhaaf gaafa dhaqanii sa'aatii 8 walakkaatti akka isaan dhufanii itti himnaan sa'aatii 8 walakkaatti dhufanii hanga sa'aatii 11 tursiisanii
ayyama hakiimummaa keessanii fidaa akkana fidaa jedhanii sababa hin taane uumanii akka hakiimonni kun hin seennedha kan taasisan nuun jedhanii hakiimonni kun kana duras yeroo adda addaatti itti deddeebi'anii hakiimota dhuunfaa isaaniiti hakiimota beekamanidha. Yeroo isaan yeroo Obbo Baqqalaa fi Abbo Jawaar fa'aa Meeksikoo turanis isaanumatti yaalaa ture. Ammas dhaqanii gaafa gaafatan yaaluudhaaf gaafa gaafatanii hin ta'u jedhanii deebisanii jiranii. Kana maleellee har'a ganama akkamitti kuni ta'a maaliif kana nuun sirreessitanii jennee bulchiinsa mana amala sirreessaa sanaa fi bulchiinsa mana hakiimii mana amala sirreessaa sana keessa jiru yoo gaafannu ammuma isinitti deebinaa ammuma dhufnee isin sirreessinaa ammuma isin ilaalla jedhanii nu biraa deemanii hanga ammaatti nutti hin deebinee jedhanii ammallee yaala malee akkasumaan jiru jechuudha. Waaree booda gara sa'aatii 9 keessadha kan dubbisnee biraa baanee ammayyuu guddoo dhukkubuutti jira jara kan. Mee haalli fayyaa isaanii maal fakkaata? Uummanni Oromoo akka malee eegaa jira hordofaa jira. Keessumaa Obbo Baqqalaan akka baay'ee dhukkubsatanii jirudha kan guyyaa kaleessas maatii isaaniirraas abukaatoo Kadir Bolloos kan nutti himani. Mee haalli isaanii maal fakkaata yeroo ammaa kana uummanni keenya hedduu hordofaa jira waan ta'eef? Obbo Baqqalaan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee miilli isaanii in mul'ata gar malee hiita'ee jira lachuu isaanii miilli lachuu hiita'eeti jira kun maalirraa akka dhufe egaa beekuun hin danda'amu hakiimiyyoo ilaale malee namni kamiyyuu ilaalee kana sana jechuu hin danda'u garuu gar malee miilaan illee okkolaa dhufanii kan nu bira ta'anii taa'uudhaaf illee natti ulfaata mataan na dhukkubaa gar malee illee na qufaasisa jedhanii dafanii nu biraa yoo ol deebi'anii gara mana ciisicha isaaniitti. Guddoo dhukkubaa jedhanii Jawaar fa'aallee kan dubbatanii nama hundumarraa akka malee kan dhukkubsatu Obbo Baqqalaadha. Silaatii hakiima kana kan mana amala sirreessaa sanaanis kan warra kan dhuunfaa isaaniitiinis yaala akka argatan gochuutu irra ture. Namni kun yaala hin argatu taanaan rakkoon isa mudachuuf akka deemu argita jechuudha. Miilli torbee darbeerraa qabee hanga irraatti itaati kan deeme dabalaati kan deeme hiitoon isaa ijaan gaafa laallu jechuudha. Halkan illee na dhukkuba jedhee akka sirriitti rafnee nutti himani Obbo Jawaar Obbo Baqqalaan dafaniiti kan nu biraa deebi'an. Okay. Mee gama ija seeratiin maal fakkaata kun yeroo adda addaatti fakkeenyaa hidhamtoonni mana sirreessaa keessatti yookaan to'annaa jala jiranii yeroo akkasitti dhukkubsatan kana akka yaalaman dhorguun yookaan mana sirreessaa yaaluu diduun yookaan immoo ogeessota kan dhuunfaa mataa isaaniitiin akka yaalaman dhorkuun kun maalidha? Akkamiin ilaalama karaa ija seeratiin kun maal agarsiisa? Akka seeraatti namni tokko guyyaa to'annoo jala walirraa eegalee nageenyi fayyaasaa eegamuu akka qabu heera mootummaa irratti ni tumamee jira. Seerota heera mootummaa bu'uureffatanii ba'an hunda irratti tumamee jira. Seerota sadarkaa addunyaatti jiran kan Itoophiyaan mallatteessite keessatti illee namni mana yaalaa jiru mana amala sirreessaa jiru tokko namni to'annaa mootummaa jala jiru tokko yaala gahaa argachuu akka qabu kunuunfamuu akka qabu dirqamni mootummaarra jira jechuudha. Obbo Baqqalaa fi Obbo Jawaar ilaalchisees kana dura mana murtiitti dhiyaannee yeroo falmaa turretti isaan inumaayyuu hakiimii mootummaa hin barbaannu amantaa irraa hin qabnu kan dhuunfaa keenyaatiin yaalamna jedhanii yeroo gaafatanitti manni murtiis kana itti amanee heera mootummaa federaalaa keewwata 21 xiqqaa 2 irratti namni hidhame tokko yookaan namni to'annaa jala oole tokko hakiima dhuunfaa isaatiin yaalamuu yaala gahaa argachuu mirga heera mootummaatiin kabajame waan ta'eef yoo barbaadan kan hakiimii dhuunfaa isaaniitiin yoo danda'an akka barbaadanitti akka isaan yaalaman manni murtii ajaja kenneefii jira. Isa kana manni amala sirreessaas ni beeka. Ajajni kun isaan qaqqabee jira. Akka seeraatti namni waan balleesse yoo qabaate balleessaa sanaan gaafatama malee nama tokko yaala dhorkuun fayyaa nama sanaa balaarra buusuu gara deemuuttidha kan inni deemu. Kanaaf yaalli dhorkamuu hin qabu. Yakkuma fedhe otoo raawwatee illee argame yakkuma ulfaataa makamillee otoo raawwatee argame namni tokko mana yaalaa deemee yaalamee fayyaansaa kunuunfamuu kan qabudha. Dirqamni seeraan taa'ee jiru. Kanaaf manni amala sirreessaa maaliif akka inni kana filate keessumaa yeroo kanatti yeroo biyyi guddaan adda addaa keessa jirutti maaliif kana gochuu akka isaan barbaadan nuun galle egaa isa kan amma gara mana murtiitti deebinee iyyannaa kan dhiyeessinu ta'a jechuudha. Maaliifuu ajaja mana murtiitti raawwatamaa hin jiru.
ajaja mana murtii raawwachuu didee poolisiin maaliif namoota kan akka inni balaarra buusaa jiru hin beeknu. Egaa isa kanarra bu'uureffatanii maal godhanii jiran isaanii dilbata irraa qabanii nyaata nyaachuu lagatanii jiran jechuudha. Amma arfan isaaniiyyuu nyaata nyaachaa hin jiranii. Kan isaan nuun jedhanii nuti mana amala sirreessaa kana keessatti mirgi duraan argachaa turre mirgi manni murtii nu kabajee akka nu kabajamu ajaja kenne nu eegamaa hin jiru. Kanaafiyyuu mirgi manni murtii nu ajaje mirguma heera mootummaarra taa'e tokko raawwachiifachuudhaaf yeroo hunduma dirqama nyaata lagachuutiin nurra jira. Kana yoo hin taane jarri nu raawwachaa hin jiranii kan jedhanidha kan isaan kaasanii. Inni kun gabaabaadhumatti seera kabajuu dhiisuudha malee waan biraa wanti tokko wanti jedhamu jiru. Ayyee bootuli meegaa gama biraatiin nama dhibee nama dhukkubsachaa jiran bifa kanaan yoo kan itti fuutee yaala hin argatan yoo ta'e qaama doktariidhaan hin ilaalaman yoo ta'e haala kanaan yoo itti fufan gama biraatiin lagannaa nyaatarra jiru maaltullee ta'uu qaba kana uummanni keenya akkamitti ilaala? Kuni dhugaa dubbachuudhaaf haala kanaan kan itti fufu yoo ta'e fayyaa isaanii irratti dhiibbaa guddaadha kan dhufuu malu. Isa gaa bu'aan isaa maal fidaan hakiimiiti beeka kana hakiimiin kun hakiimiin otoo laalee kuni kana ta'a kuni miidhaa akkasii geessisaa kun miidhaa akkasii hin geessisu kan jedhu gama sanaan hakiimiiti yaada kennuu qaba. Nuti akka ogeessaatti akka bukaatootti wanti gochuun nurra jiru mana murtiitti deebinee namoonni kun dhukkubsatanii jiru akka isaan yaalan arganne immoo mana mala sirreessaa dhorkaatti jira waan ta'eef isa kana yeroo gabaabaa keessatti atattamaan mana murtiitti dhiyaatanii akka isaan mirga isaanii kana kabajaniif mana murtiitti deebinee mana murtiitti iyyannaa dhiyeessuudha jechuudha. Falli gama keenyaan akka falaatti nuti akka ogeessaatti lafa keenyu silaasii kun ta'uu malee manni mala sirreessaa kana filachuun qabu ture. Namoonni kun mana to'annaa jala jiru erga to'annaa jala jiranii namoota kanarraa wanta yaala irraa dhorkituuf sababiin tokkollee lafa kanarra jiraachuun malee jechuudha. Ayyee haa ta'u obbo Tuulii Baayisaa abukaatoo hidhamtoota siyaasaa baay'inee isin galateeffannaaf fadha. Ulfaadhaa isinis yeroo naa kennitaniif. Ayyee fayyaa ta'a.